Oduu ijoo. Sirni Shaabiyaa lammata uummata keenya akka miidhuuf carraa hin laannu jedhan Ministeerri Muummee Fidirii Dr. Abiy Ahimad. Naannoo Amaaraatti qabeenya haala seeraan alaatiin kuufame kan mootummaa fi uummataaf deebisiisuuf labsii dandeessisuu hojiitti hiikuun seeraan kabachiisuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon haqaa naannichaa beeksiseera. Mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffatee sadarkaan deebisuuf qophiidha jedhan afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saayidaa Abdurramaan. Yuunaayitid Isteet wixata kaleessaa aangawoota humna waraanaa Ruwaandaa 4 kan garee finciltoota M23 deeggaru jetterraa qoqqobbii kaa'uu ibsiteetti. Oduu bal'inaa. Harka fuunee hordoftoonnii fi daawwattoonni Daandii Broadcasting Service oduu Daandii Broadcasting Service irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga goolabaa oduu keenyaatti waliin turan affeerraa keenyadha. Sirni Shaabiyaa lammata uummata keenya akka miidhuuf carraa hin laannu jedhan Ministeerri Muummee Fidirii Dr. Abiy Ahimad. Yoo yaalanis yaalii isa dhumaa ta'as jedhaniiru. Sirni Shaabiyaa jira jechuuf yaaliiwwan adda addaa taasisaa jiraachuu ibsan Dr. Abiy Ahimad afgaaffii afaan Tigreetiin taasisaniin. Sirni Shaabiyaa misoomatti hin amanu, ce'umsa aangootti hin amanu, ijoollee fi ijoollee isaa hin amanu, uummanni hojii jaalatuu fi hojii uumuuf dandeettii qabu, uummanni Eertiraa mootummaa maluuf hin argannes jedhani. Shaabiyaan wayita aangoo qabatu Eertiraa keessa warshaalee 300 ta'antu ture, har'a hundi barbadaaniiru jechuunis ibsaniiru. Yeroo sana yuunivarsiitiin Asmaraa kan jedhamutu ture, innis cufameera kan jedhan Dr. Abiy har'a Eertiraan akka biyyaatti yuunivarsiitii tokkoyyuu kan hin qabne ta'us eeraniiru. Uummanni Eertiraas biyya isaa dhiisee gara Ugaandaa, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa, Itoophiyaa fi biyyoota hundatti godaanuun Eertiraan duwwaa afaa jiraachuus dubbataniiru. Humna kanarraa wanta gaarii argachuu waan hin yaadamneef uummata keenya akka miidhuuf carraa hin kenninuufi akka tasaa yoo yaale immoo yaalii xumuraa ta'a jechuunis dubbataniiru. Naannoo Amaaraatti qabeenya haala seeraan alaatiin kuufame kan mootummaa fi uummataaf deebisiisuuf labsii dandeessisuu hojiitti hiikuun seeraan kabachiisuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon haqaa naannichaa beeksiseera. Akka ibsa biirichaattis labsiin lakkoofsa 1364 muraa bara 2017 hojiitti hiikuuf qophiin barbaachisan taasifamaa jiraachuus heerameera. Itti dabaluunis biirichi namoota dhuunfaa haala seeraan alaatiin qabeenya horatan irratti hordoffii barbaachisaa taasisuun qabeenyicha deebisiisuun akkaataa danda'amu irratti illee qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'achuu isaanis ibsaniiru. Hoogganaan biiroo haqaa naannoo Amaaraa obbo Biraanuu Goshom akka jedhanittis labsiin kun hirmaannaa lammiileen dinagdee biyyattii keessatti walqixxummaadhaan fayyadamoo ta'uu isaaniis kan mirkaneessu ta'uu isaas ibsaniiru. Kunis namoonni dhuunfaan karaa seera qabeessa ta'e qofaan qabeenya horachuu amaleeffachuun qabeenyi maddi isaa hin beekamne dinagdee biyyaa irratti illee dhaawumu akka hir'isu ibsaniiru. Kana malees garaagarummaa galii lammiilee dhiphisuu fi nagaa fi tasgabbii waarawaa bu'uura akka ta'u heeraniiru. Ittaanaan komishiinaraa Taaddasaa Ayyaalaw ajajaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira muummee poolisii aanichaas gama isaaniitiin labsiin kun yakkoota dinagdee irratti raawwataman ittisuuf carraa guddaa kan uumu ta'uusaas akeekaniiru. Labsiin kun yakkamtoota hidhaan adabuu malees qabeenya seeraan alaan horatan kana akka deebisan kan dirqisiisu ta'uusaas cimsanii dubbataniiru. Qabeenya haala seeraan alaatiin saamamee fi kuufame deebisiisuuf carraaqqii taasifamaa jiru keessatti poolisii aanichaa fi biiroo haqaa fi dhaabbilee biroo wajjin qindoominaan hojjechaa jiraachuu dhaabbanni oduu Itoophiyaas gabaaseera. Mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffatee sadarkaan deebisuuf qophiidha jedhan afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saayidaa Abdurramaan. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Meettaatti marii hawaasaa gaggeeffame irrattis kan isaan dubbatani. Afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saayidaa Abdurramaan wayita kana mootummaan gaaffii uummataa deebisuuf qophii ta'uusaas himaniiru. Rakkooleen akka Oromiyaatti turan wal fakkaataa ta'uu kaasuun maddi guddaan hanqina baajataa ta'uus himaniiru. Mootummaan ramaddii baajataa fooyyessuun bu'uuraalee misoomaa hedduu diriirsuuf
diriirsuusaas ibsaniiru. Baajanni naannoo Oromiyaa parsentii 25 bu'uuraalee misoomaaf kan karoorfame ta'uusaa heeruun rakkoolee bishaanii dhugaatii aanaa meettaa furuuf birriin miliyoona 1.5 ramadamee hojiitti seenamee jiraachuusaas himaniiru. Abbootiin qabeenyaa hojiilee misoomaa keessatti mootummaa cinaa dhaabbachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Mootummaan gaaffiilee uummataa sadarkaan deebisuuf hojjechaa jiraachuusaas ibsaniiru. United States wixata kaleessaa aangawoota humnoota waraana Rwaandaa 4 kan garee finciltoota M23 jedhaman deeggaru jetteerra qoqqobbii kaa'uu ibsiteetti. Gareen finciltoota M23 yakka sarbaminsa mirga namoomaa Diimokiraatawaa Riippaabilika Koongoo keessatti raawwachuun garee hirmaatudha. Qoqqobbii United States wixata kaleessaa darbe kun mudde darbe kan waliigaltee nagaa Felix Tshisekedi fi Paul Kagame jidduu karaa pirezidaantii Tiraampiin mijeeffameen booda isa jalqabaati jedhameera. Ministeerri maallaqaa United States hojiin garee finciltootaa kun harki aangawoota Rwaandaa kun osoo keessa hin jiraanne kan jabaatus miti jedhaniiru. Kanumarraa ka'uun ajajaan waraana Rwaandaa Meejar Jeneraal Ruk Karasis Mubarak Muganga angawaa humna waraana Rwaandaa fi ajajaa humna waraana adda Rwaandaa Tansils Gaunshung qoqqobbii irra kaa'uun ibsameera. Dubbi himaa mootummaa Rwaandaa Yuulaandee Maakaloo garuu tarkaanfiin kun haqa miti jechuun mormateera. Yuulaandeen Kongoon aleellaawwan diroonii raawwachuu Kongoon walqabatee mallatteeffame cabsuu dabalatee himate. Tiraampi wayita waliigaltee nagaa kana mallatteessanis gaggeessitoonni biyyoottan lameenii kan ajajaa turan yoo ta'u waliigalteen kunis hojii albuuda baasuu naannichaa keessatti akka gaggeessanii fi dhaabbileen dhuunfaa United States fi karaa akka banus himamee ture. Haa ta'u malees waliigalteen kun taasifamus garuu lolli baha Koongootti itti fufee ture jedhaniiru. Gareen finciltoota M23 baha Koongoo kan Rwaandaa waliin waldaangeessu to'achuuf garee socho'u yoo ta'u akka gamtaan mootummootaa jedhutti sababa lola finciltoota kanneeniin namoonni miliyoona 7 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uus ifoomseera. Hordoftoonni fi daawwattoonni keenya oduun daandii Broadcasting Service irraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Aga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.